Waan akkasii dhamu jiru. Salfiin hin jiru. Nama iddoo namaa qabanii taa'uun hin jiru. Iddoo qabatanii bahuun hin jiru. Salfiin hin jajallatu. Walqixa dhugaa walqixxummaa jedhamu waliin masjiida keessatti arge wallaahi. Lafa ta'a ammas nu duuba. Galatooma akkasii ni hamu. Alhamdulillah. Akkasii amoonoo maal jedhame. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ega dhiifama naa godha ganaan bara. Hamma abdii kana abdiin na tura jala mageera waan ta'eef yoon jechuu dadhabeeyyuu innaa dhugaa dubbachuu fi ani har'an seenee yeroo jalqabaaf har'an masgiida seenee sila dubbadheen ture dinayaa wajjin seenne sila yeroo jalqabaa fi ani akkuma dhaqeen akkuma warri BIT qabanis warri makiinaa qabanis warri hiyyeessi sooressi hundumtuu aduma keessa dhaabannee inni gaaddisa argate gaaddisanii aduu argate aduu inni bakka isa geesse hedduma arganne dhaabannee dhuma walqixuma salaannee baanee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf cherchii amma gaafa dhattee soofii bareedaa uffatta taanaan kaameraa fi gafiitii si kaawwatu. Kana booda soofii kee bareedaa sanatu kaameraan roolfamee gadhiifamaa jechuudha. Macheefi diina natti ta'aniiru waan gaditti bira isin qaban barbaadana jedhanii nama hundumaa arguudhaaf jira. Innaa maal jechuu barbaadeeni dhugaa dubbachuudhaa fi soofii bareedaa uffattee yoo cherchii fi lafiitii teessati bakka fataa hidheetu si kennama. Garuu ilmoo hiyyeessaa taateen gara gajjallaa teessa uffata bareedaan qabdu taanaan namni nagaa si gaafatu jiru. Bakki jiraa yoo ta'e illee gara gallaa noo bakki hin jiru siin jedhu. Dhiyooma kananii guyyaa tokko suufii baay'ee bareedu tokko uffadhee dhaqee jennaan guyyaa siseen dhaqe gaafa guyyaa siseen dhaqu cherchiinuma beekamaa tokko magaalaa Bishooftuu keessa cherchicha namni hin beekne hin jiru. Gaafa cherchii sana suufii bareedaa uffadhee dhaqu magaalaa Bishooftuu jechuudha. Bakka guyyaa dheeraa namni bakki irra dhaabatta haati mucaa baattee bakki irra dhaabatta. Anaan fuudhanii dhaqatanii iddoo warra geessu taa'usii qabatee bakka achuun abbaa qabeenyaa wayiitti fakkaata achi nakaanii birrii shan hin kaffalleen achi taa'ee maachaa waliin bahe. Gaafatee lanaa immoo surreedhuma jiinsii wayii uffadheen deemee namni nagaayyuu na gaafatee jirudha ol darbii miti jechuudha. Suurayyuu kaameraan hin kaafne desee fi isaanii gaafa jala galee ilaalu kaameraa tokko hin argani. Isa gaafa duraa garuu kaameraan suurra numa kaa'aa oli guyyaa sana jechuudha. Dhugaa dubbachuuf asitti garuu ani kanadhee dubbachuu hin danda'u dhugaa hin ulfaata bakka yoo mandhiise wayya. Dhugaa dubbachuudhaaf akkattiin jaalalaaf tokkummaa kabajaa fi namuusa keessa nan akkamitti ibsu hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf. Akkamitti akkan jaalala kana tokkummaa kana namuusa kana akkamitti akkan isinii ibsu ani hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf. Warri kiristaanaallee nama jala deemtanii arrabsuu dhiisaa dhugaa dubbachuudhaaf koottaadhuma namuusa kana bara dhugaadha. Ani waggaa dheeraa dadhabeera waggaa dheeraa dhabeera waggaa 10 guutuu wangeela baadhee deeme dhugaa dubbachuudhaaf. Karaa sirriin taane dhaloota amma kanaatti odeessuu qofaatu na aarsa kan na aarsu yoo jiraate dhugaa dubbachu koottaa dhugaa dhuguma koottaati dhugaa kana dhuguma kana argadhaa tamantuma kana argadhaati si oolii siin gashataanaan rakkoo qabu koottaadhuma dhugaa kanatti amanaati gala natu sin hin jedhe dhugaa waan hin beekne duukarra yeroo keessan gubdanii hin dhamayina. Innaa kanaaf dhugaa dubbachuudhaafanii islaamummaan ittuyyuu gaafa narra dhaqee salaatee bahu har'a yeroo 3 salaate inshaallah dhugaa rabbii. Innaa fataa godhe akka ajaa'ibaatti salaatee bahee dhugaa dubbachuudhaaf akka isaa nama keessa ture jechuudha. Yeroo hundumaayyuu yeroo dhaqe bakkuma nageen dhaabadhaa jechuudha. Sooressa bukkee dhaabadhee hiyyeessa bukkee bakkuma argadhee dhaabadhee salaatee bahee malee dhugaa dubbachuudhaaf tarii duruma kana waan ta'eef isaa yookaan immoo tiniima waan ta'eef isaa jaallatamuudhaaf isaa kan jedhan tarii odeessuu danda'u. Dhugaa dubbachuudhaaf inshaallah yoo rabbi jedhe bara umuriin koo amma qabrii garutti wanti islaamummaa irraa duuba na deebisuun jiru. Allahu akbar. Allahu akbar. Innaa kaleessa dheengaddas dubbadheera akka warra kaanii shaadaa qabadharru manaan jechaa turan garee shaadaa lakkisaa baay'een isaanii dhufanii galaa turanii ani dhufee jennaani amma dhaladhee mammaatti amantii koo jijjiirra waan ta'eef dhufee jennaan hin galu dura nadda baasa ammayyuu da'afa jedheen dhumarra murteesseen kaleessa galgala kanan shaadaa qabadhe jechuudha. Allahu akbar. Guyyaa inni jedhe waliin ta'u. Yaa. Innaa kanaafi dhugaa dubbachuuf hin ibsamu islaamummaa waan ittiin ibsu waan hin qabneef guyyuma halkan lammaffaadha. Guyyatti saayidii afur kana keessatti waan itti ibsuu hin qabu. Kanaafuu yoon callisee dhuma dhiise wayyaa jechuudha. Alhamdulillah. Kanumaan jedha. Alhamdulillah rabbi. Asirratti Toof. Ustaaz waa'ee hiriiranii salaatuu kana sababoota gara amantii islaamaa na fidan keessaa tokkodhaan akkatti inshaallah guyyaa tokkorraa sagantaa gooneetiin yoo rabbi jedhe nan dubbadha. Ani ofii koo yeroon masjiida keessa seenee salaatu yeroo hedduu wallaahi nan bo'a. Wallaahi laaziim nan bo'a. Maaliif namni quraan haafizni quraanaa na duuba dhaabatee yeroo salaatu ani fuuldura maaliif waan charchii keessa jiru nan beeka waan ta'eef. Wallaahi nan beeka sirriitti nan beeka.
namni quraana kitaaba rabbii kalaama rabbii sammuu qomatti guutuu qabatee jiru na duuba dhaabbatee salaataa ani fuuldura dhaabbadeetiin subhanallah beekaa ta'e VAT paarkii godhii koottu waan barbaaddeen koottu wiilchariidhaan koottu roon bakka gaheerra dhaabbattee salaatta bulchaa biyyaa maan ta'e wallahi ani yeroon kana yaadu kun feerii mitiin jedhayyuu ani rabbi naafaa dhiisuu ta'uun qabu akkanatti yaaduuni namni quraana haafisni quraanaa duuba dhaabbatee ani wallahi alhamdulillah እና ባይነ መጥቶላ ደንገድ አብዲ ፋና ዳይለ ጁማ በቲኮ ከራበት ቱቱሬ ደምኔ እንደ ኮምፕላታ ሰባር ይቆነስ ሸራዛ ቢተደ ነው ዲቡት ይሰላል ወላ ቪአይፒ ሴኒ ከራ ቦሮኮቱ ገቢ ነው እንጅሮ ነከና አልহামዱሊላህ ኩኑ ኢኳሊቲ ወልቂጥማ ኢልማናማ አላሁ አክበር አልহামዱሊላህ አላሁ አክበር كان محمد صلى الله عليه وسلم لا فرق بين أبيض وأسود جدني قراتشا في أدي جدو غربا في برمادو جدو إسلام ما كيسا ونين هنجرو جدني غراغرو ما هنجرو جدني غراغرو ما هنجرو هندو غربيش ربيتي هندو ربي سجد هندو ربي تأمنا إني غربيس غاف مسجد سينه برو مسنا يو غربيش غربو ما جل جرو لك إتى نميتشا برمادو بي سبيتي جرو جن أبتي سجد مسجد كيستي تولي وانا جايبو زيناتو كوسني فيما ربي سبحانه وتعالى برتمو اني غربيتش كما كاني وانا كابو داي قال مسلتي فرد تام تاردا I think Imam Ahmad nafakata ndo ngoro da baade namo bakka tokko keessummaa deemaniiti keessummaa bakka deeman kanatti biyya sanatti bokkaarroo buudidee baay'ee gogeedha ture namoonni gabbaani hundi du'aa'ii godhanii waa tokko bokkaarroo buudhaa dide biyyi yeroo rakkinaa beelaan dhumuudha sambooddeedha imaamni kun masjida keessa buluu dhaqani bakka bulan dhabanii masjida bulanii masjida keessa halkaniin ta'anii bakka dukkana gabara duratti isa dhiyooyyuu nuti wanneen gaxarii keessatti dukkana namni waliin argu dukkana keessa jiranii achi ciisuu jiranii halkan qixxeedha namni garba ta'e tokko masjida seenee taa'ee bo'ee du'aa'ee godha du'aa inni godhu namoonni kan kadhatanii rabbiin dhaga'uu fi didee namichi kun waa'ee bokkaa sanaa garbichi kun godhee bor bokkaan roobe. Imaamni kun masjida keessaa ba'eetu garbicha qabdu meenatti agarsiisimee jedheeniif nan fudhadha nan bitadha sirraa jedheen. Garbicha gaafa itti agarsiisuuf jedhu abbaan garboota bitee qabu garba hundi itti agarsiisee imaamni kun garba eda masjida sagade garuu hin dhabe jara keessaa. Lakki kana malee garbicha biraan qabduu jedheen. Hin qabu jedheen lakki ilaalee hin qabda jedheen. Garbichi tokko hin jira huuqqataa dadhabaadha waa tokko si gochuu hin danda'u isa qobaatti dallaa wayii keessa jira jedheen mee isuma natti agarsiisii jedheen gaafa dhaqee itti agarsiiseedha jedhu garbichi halkan du'aa'ii godhee rabbiin ittiin bokkaa roobse isa dadhabaadha humnan qabu jedhamee qophaatti achi keessa kaa'ame jechuudha kan gatiin baasoo dhamee san nama sana fudhataniidha deemaniiti osoo wajjin ta'anii garboota sana keessa anaan maaliif na filattee jedhee gaafateen. Babbareedaa kan humna qaban meeqatu jira maaliif na filattee anaan na bittee jennaan. Ani gaafa akkasii guyyaa akkasii halkan masjiida keessa gaafa seentee sagaddee du'aa eegootu si arge jennaan namichi akka malee boo'e garbichi sun maaliif boossa jennaan ani gaaf sana halkan dukkaanaan kan masjiida keessa taa'ee boo'ee kadhataa ture akka namni hin agarreef halkan seenee ture jedhe. Ati san rabbi wajjinii wal qunnamtii gootu na arguu kootu na boossisee jedheen rabbi tokkichi bicha akkana arguun barbaadee ture jedhe. So rabbi subhaanahu wa ta'ala birattillee garbichillee bakka namni inni kaan hin qabne hin qabaata rabbi bukkeetti sodaa rabbii qabaachuu rabbitti amanuudha malee garbichillee isa yeroo birmaduu caalutu jira rabbi birattillee jechuu barbaadee taniini saniifuu islaamummaa keessatti garbichaa fi garbittiin birmaduu fi inni kaanillee waluma qixxadha sooressi fi yeessi gurraachaaf adeen jechuudha. Utuu adiin dhaabbatu kun fuuldura dhaabbannee sagachiis namni gurraacha akka koo amma baatiriidhaan waan argitan namatti qooshii qalamii adii na fuuldura jiraaf na argaa jirtu malee. So utuu jarri jiranii kan fuulduratti dabarrutu jira. Jara wajjinii wal qixxee dhaabbannee qaanaa gaafa dhaabbannutu jira araboota faana garuu islaamummaa wal nu qixxeessennaa waliin dhaabbanne malee akka jarri uffatanii deemanitti akka jarri qulqullina isaanii eeggatanitti bira dhaabbachuu si qaadha shittoo isaanii dibbata tsadaadhanii abbaa makiinaa leeksasii maarchiidisii oofa wallahi bira dhaabbachuu qaanaa gaafa salaannu jira.
Garuu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala sooressa sanaa fi hiyyeessa nuti jara jala hojjennu wal nu qixxeesse waan ta'eef luka koof luka isaa walitti gixxum goone gateettiif gateetti isaa walitti dhaabneeti Allahu akbar jennee qixxeessa laannee qixxeessa lamataa baanee gargar deemna jechuudha. Islaamummaan akkasi. Kanaafuu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala hundayyuu xiqqaa guddaa sooressaa fi hiyyeessa wal qixxeesse Islaamummaan baay'ee nama gammachiisa isiniin jechuu barbaadeeni sa'aatii isin irraa fudhadheetti oofaa inshaallah isin dhaggeeffanna. تكبير الله أكبر الله أكبر تكبير تكبير الله أكبر ولله الحمد. MashaAllah. Hayya namni waa dubbatu barbaadu yoo jiraate carraachiniif kennina. Sheek ennu sheekni tokko farataan jalbiyaa kaatanii sun hin dubbanne na fakkaata. Suusuu seejjatti mee suusuu si mijata amma? Eenyu ana? Suusuu qalta kamee suusuu yoo shaadaa isheedhaa mijate. Yaa Rabbi har'a waanuma shaadaan qabachuuf yaade sirri baay'ee tokko maatiin as jiranii natti hin tolu. Viidiyoo bahuun natti hin tolu baazawee. Boruun nuftanii. Aboomaa as wajjin boru jirtu. Maal abbaa isaatii si jechaan iddoo ati jirtu nufuu barbaachisaa ta'e. Natuma. Inshallah rakkoon tokko hin jiru. Rabbi siif haa mijeessu. Boru haa goonu ree boru haa goonu. Baay'ee Dhiistee maqaa okkee shakkina har'a goote bareeda ture ijoollee babbareedduu kana biratti akkatti ta'anii jamaadhaan anillee silaa na gammachiisa. Banne alikkooti mijatan ta'ee biyya ormaa waan jirruuf garbachuufi. Abu Muazzin ni finna ustaaza yoo Abu Muazzin tarii walii dubbatan ta'e. Na mijatuu dide jechaa jirti malee silaa bareedina simbiratti shaadaa qabatan caalaa eenyuun barbaada. Wallaahi hin gammannaa. Kamalee gammanna wallaahi hin gammannaa. Akkuma ta'etti qabsiisaa maal? Arrumaa qabattu. Arruma qabadhu. Rakkoon ishii maal ta'e beektu tokkoffaa mucaa qabaa jirti lammaffaa uummata jira jetti sagaleedhaan garuu mijataaf natti fakkaata. Yoo barbaadde viidiyoon bahin Mijatu viidiyoo na fakkaata ijoollee qabu jirti. bahin rakkoon qabu viidiyoo irra maal goona isheen shaadaa qabattu maaltu goona suura ishee irra. Yoo isheen eeyyamamtuu taate qofa inshaallaati. Yoo mijataaf sagaleedhaan taate waa tokko rakkoodhaan hin jiru. Garuu araboota kana biratti waa dubbachuuf waa jechuun namatti ulfaatti warra keessa jirutu beeka. Rabbi harka jaraa kiyaanu waa baasu malee silkiyyuu kaafnee heloon jennu gaafa jara bira jirru akka amma wanna jennu miti inshaallah. Mee yoo mijatee feetis ookee fedha ishiiti. Yoo mijanneef immoo akkuma jettee borittaa bushattu gaa ammasitti kophaan makeellee ashaatu laa ilaaha illallah jechaadhuma bulii. Lubbuun beekamu isinii galee. Ustaaz Asumaan Ustaaz Awwalii fi Ustaaz Abu Muazz yoo jiraatan nu yaama Asumaan salaamtaa gaafanna. Jiran na fakkaata subhaanallah har'a Asumaan zorree chaan jirani waan sana nabe barbaadaan jira akkas ilaati jala seena. Natti mul'ata. Safararra jiran isaan karaarra jiran Ustaaz Abu Muazz. Akkasi okay. Natti mul'ataan jirani. Khair inshaallahti. Ishi Abeti. Namera ta'anii jiranii afaan takka dubbachuu hin danda'u. Abshir rakkoon qabu ishiish. Abshir boruma dabarsina. Rakkoon tokko hin jiru. Sheekni jala biyaadii kaawwatanii gaawaa jedhanii carraa jaraaf kennaate. Ustaaz sayyaadha maqaan kiyyaan beektanii Sa'iid Hussein yookaan. Nan beekan arbuu dide malee sayyaa kana na qolaammatee waamuu sana sodaadhe akka isaan haa ta'u didee dhuman sheekee deema dhiise. Sa'iid izan Sa'iid. Ayyaa shamama. Bismillah. Alhamdulillah wa salli wa sallim ala rasulillah. Wallahi gammachuun keenya irraa gammachuu ajaa'ibaati. Gammachuu addaati. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Ani waan akkaan irraa gammade keessaa tokko gammachuu mucaa kanaati. Gammachuu ammoo jechuudha. Yeroo kamiin gammadee salaata asriidhaaf wal garree salaata asrii salaatuudhaaf ani wadu'a qaba. Achumaan haala wadu'a illee agarsiisa jedheetiin fuudhee deemee waduu jalqabe. Waduu waddaasisee hoggaan xumuru wallahi nuura wayii fuula isaa irraa natti mul'ate. Nuura wayiidha. Mucaan gammade maaliif akkana jettee natti salphate. Natti tole nan gammadee naan jedhe lafuma kee jechuudha khalaas. Inna gammachuu fuula isaarra ture ifni fuula isaarra ture akka ajaa'ibaati jechuudha. Sana booddee masjiida seennee yoo seennee kaanu jamaan lammaffaadha jamaan tokkoffaa nu darbee jira anaatu darbee salaachisee
salaachisee yoon ka'u akka gaaffii isatti hin taanee fi waliin teenyee waan garaagaraa dubbachaa turre. Kan inni si dura bu'ee salaachiseef jamaan saffii 2-3 kaa ta'u dudduuba kiyya turanii akka na hordofaniif akka wal duukaa ol jennee wal duukaa fi si galeeraami kaan gaafa ol jedhu kaan akka gadi hin jenneef. Rukuma irra yoo tokko dhaabbatu tokko ammoo akka sujuudi hin buunee fi tartiiba eeguuf qofa fuuldura baanee imaama natti hidhatuudhaaf qofa malee kan sujuudii bu'aa turte kan rukuu'ii bu'aa turte anaa fi miti an waan fuuldura jiru nama hedduu imaamaaf waan bu'amu faasee yeroo hedduu namni kaafirri yoo viidiyoodhaan faalaalan kiristaanonni jechuudha. Kanaaf haala kanaan ibsee fi jennaan gaaffii inni dura na gaafate amantaa koo duraa sana waan nama dhiisisu waan nama irraanfachiisu waan ta'e jira qoricha wayiitu jira waan dibatamu waan fudhatamu wayii. Wallahi nu lamaan jirra warra nu biratti akkas jedhe ustaas. Akkas jedhe. Isuma dhugaati dhugaa. Wallahi gaaffii gurguddaa sadii gaafadhe achi keessatti. Gaaffii gurguddaa sadii achi keessatti gaafadhe. Tokko saala irratti hundaa'een gaafadhe. Lammaffaa irratti immoo kanan gaafadhe sadaffaa irratti immoo qorichatti amantaa sana dagachiisu jedhadhani maa'inniin jedheen. Itu selamat lebih dura wana kasih dah geser tiga apa selama kia ada kan amantaa isaanii nama dagachiisu dani. Dhugaa barumsa akkasii barannee turre nutti himanii ture waan akkasii barumsa akkasiitu jira ture. Wallahi dhugaa wallahi fuula nutti baay'ee sobu. Oh, garaa dulu kube. Allah Ulfaaman gaagaaruu dhukkubsitanii baay'ee kolfuu kan hin danda'ani. Dubatti himtanii deebisaa ustaaz amma deebisaa eegalu eessa jiran jettaniin. Mee amma ta'e nu deddeebisnee irraa fi qoma isaa xiqqoo qabbaneessine mee ustaaz Hamdi ati immoo itti eegaliif mee aangoo siidaanne. Wallahi adi beetanii subhaanallah hedduu takkaan koflu jira. Maal ustaaz faramman gaagaarru dhukkubsatan jedhaame. Mataanuu na dhukkubeen. Kolfi kun biraaktisii barbaada beektu wallahi baay'ee kon kolfuu dhiisne turreerraa mama Masha Allah ustaaz rabbi jazaaka hundaa habalu asumaan ammoo boliiwwan sheer koppiliinkii gochaartanii wallahi harki keessan fayyaa argatu koppiliinkii kuma dhibbaa yoo geessan ammoo baay'ee gaariidha maaliifi gareen kun hin beeytanii diina baay'ee qaba riippoortiin illee dhabamu odeeffannoo akkasiis reef dhagaan ture saniifuu hundumti keessan sheer koppiliinkii kan gochaartan ulfaadhaadha warroonni qabmaa koppiliinkii hin goone sirrii jiraattin kuma dhibbaan gaadha taaptaap illee bareedaadha miilee tokko ga'ee jira asumaan ammoo ustaaza gastee ergatu amuun gastee ergatu hawaasni isaa baratu abdiillee namni hundi beeka waan ta'eef diinayaasii fi amuu kana namoonni isaan tiktaak isaanii hin beekne asumaan fooloo godhanii isaan isaa hordofanii gastee ergataa jira amuun natti fakkaata asumaan ammoo akka obboleessa tokkotti ammoo amaana rabbii hundumti keessanuu jara kanneen sadiin amaana rabbii isinitti taasisu lafarratti waan dandeenyutis cinaa jirra. Yoo amma kaane waan tokko jinnis waan tokko goones isaanillee waan maqaabiraa kennamaa nuufillee maqaabiraa kennamaaf jedhufna malee soo wanti hundi miidiyaarratti naasan garuu akkanuma salaamaa irra jedhufna malee sirriitti ustaazawwan keenya faan ustaaz Farhaan, ustaaz Awwal, ustaaz Hamdi, Abu Mu'aaz faan ijoollee kanneen sadiin amaana rabbi isinitti haa ta'u nu dubbisaanii jajjabaadha nu jedhaniiti antanumaan isin dhaammachuu barbaada ulfaadhaadha inni biraa ammoo warroonni abaaboo irraa jalqabdanii waa kennaartanii hundumti keessan ulfaadha galatooma yoo isin galateeffanne meebi innis waan kennaadhaaf laabii ittiin nifaa fakkaatu danda'aaf callisu jirra malee abaaboo fi kennaa xiqqoo guddoo isin kennaartan argaa jirra ulfaadha horaa bulaa deebanaa dagaaga daraaraa jechaatini ustaazuna itti fufa koppiliinkii jabaa dhaba maasha Allah kun 90 fi geessanii jiranii kuma dhibbaan gaa ulfaadha namatti tola wanti ne haasaa keessan irraa dhubadhe inni tokkoffaa maalinni hagam tokko namni ganaa islaama yookiin islaamummaa kanatti osoo hin dhufeen dura islaamummaa kanarraa hagam nama fageessuudhaaf wanni jarri waa'ee keenya haasammaa dhakkate hedduu irraa hubadhe jechuudha. Banagaraachin laay akkuma waa'ee Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jibbisiisuudhaaf godhanii karameellaa lama bitanii karameellaa hin bitu
tokkotti waan nadhaa'u godhanii tokko karameellaa nagaa kennaniiti isa mi'aawu sana kun Yesuusi kun immoo nadhaa'u Nabi Muhammad jedhanii akkuma barsiisaa turan jechuudha. Ammallee waa'ee inni amma dubbate irratti warri amma islaamummaa dhaqee achi seenu kun jaallateedha osoo hin taane waan nama irraanfachiisu jira jechuudhaan akka nu waan musliimoonni waan addaa wayii hojjennu tokko fakkeessanii maagaa nam tokko islaamummaa kanatti hin dhufne wayin nama dagachiisu maatii kee amantaa kee si dagachiisu waan ta'e qoricha namatti godhanii jedhanii dubbachuun isaanii hagam tokko jara qorichaa jedhanii inni akkasiin nutti himuyyuu malee jarri waan khayriidhaaf miti kan dubbatan pozitiiviidhaan akka laaltan barbaada wanta kana jarri akka namni achi dhaqee amantaa isaa Yesuusiin si dagachiisu amantaa kee si irraanfachiisu achi deemtalee jaallate namni achitti afaan jiru jechaa jiru jarri. Akka waan qoricha wayii gochaa jirru. Qoricha caalu garuu tokkichummaan Rabbii onnee qalbii ati tokko qabduu fi Waaqayyo tokkichi onnee sana sii kenne wal argatee jennaani uumamaan kan achitti hafte. Islaamummaa keessatti barsiisa islaamummaa loojikii ilmi namaa sammuu isaatti qabachuu danda'uun waan wal gituuf jecha yoo deemte waan sammuun kee jaallatee fi sammuun kee qabate keessatti hafta malee waan sammuu keetii ol ta'e mammaraamaraatti chilim jedhamee waa'ee sillaasee yoo qo'attee yoo jette takkaa'uu ni maraatta takkaayyuu hin duuta akkuma jedhamte yoo dhiiste hin duuta yoo qoratte immoo maraatta akkuma jedhame sana wanni cinqiitti nama geessu tokko hin jiru islaamummaa keessa hamma sammuun kee si dandeessisetti ni qoratta waan sammuun kee fi beekumsi kee si barbaachise hunda hin gaafatta.